Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota seeruutuuf baga jiraattanii baga rabbiin dabarfatee guyyaa irraatiin isin ga'e isiniin jecha warroonni jalqabaaf gara chaanaalaa seeruutuubiitti dhuftan sabiskiraayib godhaa maatii seeruutuubiitti dabalaman isiniin jedha. Akkasuma warroonni duraan gootanii jirtan ulfaadhaa kabajamaa hedduu takka isin jaallanna. Hiriyoota keessaniif akkuma baratamaa ta'e sheer godhaa. Chaanaala kana guddisaan isiniin jedha. Egaan irraa barnoonni qabadhee isiniif dhufee jiru barnoota haalaan bareedaa ta'edha. Namoota bilbilli isaanii jalaa guutamee appilikeeshina garaagaraatiin jalaa guutamee bilbilli isaanii oo'u jechaadha. Bilbilli keessan isin jalaa oowwaa akkasuma chaarjii uummata isaa qusatu shabakaa isiniin gadhuma viidiyoo kiyyaatitti daawwadhaan isiniin jedha. Amma haasawa isinitti hin dheeressu asumaan gara barnootichaatti isin dabarsaa na faana bu'aa. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa aappichi isa kana jechaadha. Pilaayistoorii keessaa argattu. Aappichi haala kana itti barreeffattu jechaadha. Keessa seentanii maqaa isaa keessa seeneetiin isin garsiisa jechaadha. Amma pilaayistoorii keessa seenuudhaaf shabakaan kiyya ammatti hedduu naaf danda'a miti. Bifa kanaan keessa seentanii buufattu jechaadha. Yeroo awwal isin seentanii jettan appilikeeshinii haala kanaan isiniif fide jechaadha. Egaa haala saniin isiniif fide inni jedhe as bakka tanarra dhaabbattu jechaadha. Akkuma argitan amma asirratti bakka tanarratti taayimii nazzafa jechaadha. Taayimii qulqulleessa. Asirratti immoo filaayis jedha. Mana aappii keessan keessa jiru qulqulleessa jechaadha. Akkuma argitan kuno asirratti appilikeeshina kiyya hunda qulqulleessu jira jechaadha. Akkuma argitan vaayirasii appilikeeshina jawwaala kiyyaa keessa jiru hunda qulqulleessu jira jechaadha. Shuuf asirratti aappis jedha. Amma qulqulleessuu aappichaatti jira jechuudha. Asirra sarara biicaa kana ni garte jechaadha. Sarara adiin kun qalamii biicaadhaan cufamaa kan akkana deemu kun hanga inni gamana dhufutti qulqullaa'ee hin dhumu jechaadha. Kanaaf amma appilikeeshina bilbila kiyya keessa jiru guututti qulqulleessu jira. Amma immoo mana appilikeeshina dabree jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan raayitii nagarsiisee jira jechaadha. Appilikeeshinni kun haalaan bareedaadha. Kanaafuu itti fayyadamaan isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya warroonni jalqabaaf gara chaanaala kanaa hanga ammaatitti hin dhufin yoo jiraattan sabiskiraayib godhaa maatii seeruutuubiitti dabalaman isiniin jedha. Warroonni hanga ammaatti daawwattanii jirtan kabajamaa ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa.